Amarran meeshaa san tayoo ijaallalan azaaba fakkaattu tayoo biraan bayan jeennata fakkaattu dhandhamni isi miseenjariif imoon ergitan san waa'een isinii dhaamana dhageeffadha jecha kira bareechitee dhageeffatta yoo ta'e umrii guutuu si fayyada waan ta'eef barnootaaf si ta'atii sirri tolchi dhageeffadha. Jaalalli isin distaansiidhaan yookaan Dubaay teettee Suudi Arabiyaa janajjantu, Dubaay taatee Itoophiyaa janajjantu, Dubaay taatee Ameerikaa janajjantee meeshaa teeta amma akkan ibsee fakkaattu san ergitu jaalalli akkasii hin milkaayu. Jaalalli akkasii parsantii 99 keessaa parsantii takka qofatu milkaaya. Sanuu dhiira akkamii shamara akkamii yoo taate dhiira dhugaadhumaan namummaa qabdu, sabboonummaa qabdu, oromummaa qabdu, amantii qabdu, tokkoffaata amantii qabdu, sabboonummaa qabdu waan sanuu ergisiin hin jettu mee biiree akkasii yoo ta'een yoo rabbi si baraare akkasii baraaramta. Yookaan ammoo hiree teeta boruuta heerumtu irratti har'a bishaan naqaa jirta jechuudha. Har'aati Suudi Arabiyaa keessa teettee Dubaay janajjantee waan anamma jedhe san meeshaa akka anamma ibse fakkaattu san fuutee itti ergita yoo ta'e ka Itoophiyaa teettee yookaan Itoophiyaa janajjantee Itoophiyaatti akka amma guyyaa kaleessaa intaloon taate san fuutee itti ergita yoo ta'e gaafa ati bulii ijaaratte gaafa ati bulii halaalaa ijaaratte dhiibbaa sirra fida jechuu wanni sun dhiibbaa sirra fiduu qofa osoo hin taane bultiitii keessaa si uttaalchisa jechuu. Daa'ima keettu arga jechuu boru saalfattee mataa kee ol qabachuu dhabuu dandeetta jechuu gaafa san sii galee wannummaan ati mataa kee akkana ilmee likkii kee si qabachiisee maali meeshaa teessan tayoo laalan azaaba fakkaattu tayoo biraan baan jeennata fakkaattu san yoo kaawattee dhiira janajjantu san yoo rabbi sii godhee garaa laalaati walgeetta yoo bantee itti kennite maal qaba hadhammoo kana goota yoo ta'e boru dhiibbaa jiruu ta'e irratti gaabbii sammuu kee wanni akka gaabbii sammuu kee si nyaatu hin jiru. Kanaafuu nuwaan san gadi baastee dhiira ergitee idmee likkii kee gaddaa sodaa wanni si jiraachise maali? Dhaabbadhu ammumarraa ofirraa deebi kaqara ergite yoo jiraatte jaarsatti nama inni itti dhiyaatu himi akka inni diileet godhu kakachiisi gaafadhu saniin alammoo waan hin taane keessa kuftaa jaalalli ati fageenya irratti eegalte milkaayuu hin danda'u parsantii 100 keessaa parsantii takka qofa 99 soba taa'ee dhumata jechaan siin jedhe kana mirkaneessuudhaaf hoggaa lamaas hoggaa sadias dhiira meeqa janajjantee akkasii milkaa'uu dhabe achirraa yaadadhu kanuma si ammas dhugaan sitti himaa beeku fuulleen jedhamtuun ismaartii ajaa'ibaati nama hin jirjirre nama dhugaas beeku qoflas beeku wanni isin hin beekne kajiba wallaahi goggodhu iddoo kajiban beeku hin fedhusi namaaf nama hin jiraanne sigalta nama namaaf hin jiraanne iftahu wanni caalu hin jiru obboleeyyan fayyawaa akkasiima an beekumsa qabaadheetii miti wallaahi beekumsa hin qabu kanarra beeku dhibba akkana jala jira as jalaawuna kanarra beeku laal meeqaa jira garuu immoo namni gariin cinqameeti itti dhukkubsatee nama ta'uuf yaada beeki silaa iftahee irra caalaadha silaa qallaaliin haffalliin iftahuudha amala rabbi sii kanne xabiyaa rabbi sii kanne iftahuu gizeen siin jedhu laal akkanuma bashalgooytee as bahuudha sigaltee bashalga'uu dirqamaa miti iftee bakka nama fakkaate amma warra Dubaay ilaalaa mee dhalaa Dubaay hundaa miti mas dhiifama naa godhaa warra akka fayyaa dhiifama naa godhaa dhalaa Dubaay tama ilaalaa kamana namaa daleetu ka jireenya isii kuwaamee bu'aa bahiin isii eeggatu daaban qabdu dhalaan Dubaay waan sitti hima dahaba tokko qabdu dhalaan Dubaay dahaba qallaa tokko of asirra faattee deemti malee namni dhalaa biyya Arabaa keessaa wallaahi biyya Faranjirra jechuudha dhaluma Suuditti dahaba qabdu hin jirtu naamani kan amantaa dhaalummaa feete biyyuma baqataa kan Ameerikaa miti imaajinni Ameerikaa haadha Ameerikaan taane wallaahi dhalaa akka dhalaa Suudi Arabiyaadhaa daleeduu Suudi Arabiyaadhaa dahaba qabdu garre wallaahi laazim takka tataariba amma dhuftee hoo taate malee wallaahi laazim maaliif akkasiin beekan
Amma dhalaan Dubaay. Bakka wanni isiin goon jirtu. Hoteela kana maal jettee artistii afeeran bakka artistoota maarree san dhaqanii akka nama gartee qilleensarra jiraachuu jiranii akka nama xayyaara kophee fiitiin xayyaara gilliitiin deemuutti deeman. Akka hojjetti an zubaalaadha mana arabaa keessa taa'achuu fayyaa miti. Nama hin fakkaatina. Iftaha feetu dhiqadhu feetu shittadhu feetu akka feete garuu nama hin fakkaatin xabi'aa ta'e deemu nama fakkaachuuf hiyyaatiin qeessin jechaa jiru. Maali wanni itti nama fakkaadhuuf? Maaliif qo'ee maaliif nama fakkaadha? Dirqama nama fakkaadhuu diaganii anzala taa'ee obboleessa kiyya ta'uu hin danda'u tunaana. Tun kuullee si ta'uu hin dandeessu. Ada haadha tiyya ta'uu hin dandeessu haati kiyya ta'uu hin dandeessu. Obboleeyyan kiyya ta'uu hin danda'u obboleeyyan kiyya. Anam fedhii haadha tiyyaatti socho'uu danda'a hin danda'u. Yoo hijibeetti malee haadha tiyya kuullee tiyya akkana ta'e ta'uu hin danda'u. Amala rabbiin naa kanneen jira. Salaamaa si haa baasu. Salami jaar salama si abatu baba kai arang kabu ham tu sergin digalte hai mal jechu nama ifte amma takta kada kanete afan nama jala bara wallahi ban akam sinjane hulle at islamame te ما لكن ده موسيقى أم بيخنا والله موسيقى أما كذا فولا ميديا رجلو بيخ فولا كذا فولا ميديا رجلتو فدي هوا كشوا الدنيا تشوف يده من دل توبات كذا بيخات الموسيقى بنيت ما كان جامي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم موسيقى رك فتاة خافرة ما رأيت بدك كشوا سنجان فاتي أتربي سخاسية من موسيقى تبنت يو حديث القرآن تبنت رك فتشو جراتي والله نام كل صدينا مسجلي سداوات والله نم ديدم سنلاقي فتون عملي والله لازم نم ديدم سنلاقي فتون نم قران نم سجن نم سديت سنلاقي فتون هيك هما أكون جتون وان في رانك أمن سكاجيل تجتون سلا تاني سنلاقي فتون كم كيتفن كم كيسات تجفن لبلاد تجفن بتاعك مال تجفن إيسات تجفن دخلنا كيسان دك ديريان كده تاوجرا إيسان دك ما ترى وان كم نمو مال جتو إيسات تجفن دخلنا كم كيتفن دسول جالس إيه غودي نسي باسا برما هم تردان تكام كيتفن ده غودي شقوي ربط متى والله لا مكان كنا ساتل Akkasumas naataa sirkii biraa fidee warra kana jiru kana saaxilee isin garsiisa. Dhugaa jettee warroonni ikkoo mataa isaanii dhoofkatanii qaama isaanii gara biraa banaa taasisan danootu jira. Sirrii tokko ullanii kan badii akkasii dalagus of shaffananii garuu jalaan immoo dukkana keessatti waan biraa kan hojjetan baay'ee isaaniitu jira. Warroota akkanaa kanatti hoggaa namoota bira gahan waan baay'ee akka ofii cawaa yookiin ofii isaatiif waan badii tokko keessa hin jirretti of ilaalee nam tokko immoo badii keessatti Nama saaxilee isin garsiisa warra akkana jiru kana. Intalli san gaddeebisee isii saaxilaa ture. Amma isin qaama kee cufaddattee guutiin isii godhaa waan isii jala jiru ajaa'ibdan. Wallahi lazim waan ifin dalee nama ajaju barbaadan beekee ammaan tan silaa qaama cufaddachuun bu'aa badii miti. Badii ta'eetii badii beekaa. Ka'ii fi qaama ifiin cufanne ka'ii fi mataa qullaa ta'e ka'ii fi muuziqaa irratti waraabdu akka ati sheeka taatu barbaaddi. Obboleettii asirraan salaata asirraan khayrii dalaga khayriin tiyyi sharrii tiyyi wajjii waliin waa tiyyaatu. Kitaabni kan adda adda. Kitaabni kan adda adda. Yalta. Kanaafuu qofni godina Oromootii wallaahi hafjechuu dadhabne. Ani fiteetii jiraadha. Ani akka fedhetti isaa jiraadhu. Fedhu akkasaa namni gariin maaliif akkas hin taane fuullee. Mana obboleetti yoo na dadhabdee yeroo fayyaa wallaahi obboleetti yoo na dadhabde.